waan ta'aa jiru waan tokko fakkeenya fudhannee dubbachuu dandeenya. Garuu wanti kun waggaa 5 caaleera inni. Maaltu ta'aa jira jennee fudhachuu dandeenya? Iskeel. Viidiyoo tokko haasofsiisuu utuu Iskeeliin haasa'in. Tole. Kanaga wanti ta'aa jiru baay'ee waan rakkisaadha. Maaltu ta'aa jira jechuun dandeenya Iskeel kunoo gaa tokkoffaa miti jenneerra si'a lammaffaas si'a sadaffaas miti waan dhaabatus miti itti fufaa jira waan ta'eef maaltu ta'aa jira jechuu dandeenya. Haalli gaa yeroo yeroodhaan hin jijjiirama. Sababa tokkootiif waa ta'a miti garuu wanti waliigalatti du'i namaa du'i Oromoo gola Oromoo keessatti ajjeesuun tooftaa mootummaa ta'uunsa ifa galeera jechuudha. Tooftaadhuma aangoo irratti turanii tooftaadhuma itti baabateetti itti deemu. Sababni mootummaan tooftaa itti baabatee deemu akkuma jedhe haalaan jijjiiramuu danda'a. Walumaa galatti garuu ajjeesuunis, hatuunis, saamuunis, nama rifaasisuunis hunduma keenyatu wajjin hojjetee kan jedhu mataa mootummaa sanarra jiru pirezidaantiin Bilisiginnaa kan inni gochaa jiru namni hundumtuu harkisaa akka dhiigaan dhiqatu ana duwwaa miti jechuudhaaf akka tolutti ana duwwaa miti hunduma keenyatu dhiiga harka keenya keessa jira kan jedhu hundumtuu akka isa keessaati qabaatu barbaadeeti kana gochaa jira gar tokko. Tooftaa mootummaati gaafa jedhu aangoorra turuudhaa fi tooftaatti baabattee deemtaa isa keessaati tokko paartii sana keessa kan jiranii deeggartoota mootummichaa kan ta'anis gaafa dadhaban akka irraa baqatuudhaaf hin dandeenyes isaanis harki isaanii dhiiga sana tokkotu irra jira. Yoo akka ta'e ofii isaanii itti gaafatamni akka ittiin dhufneef jecha mootummicha sana utuu hin barbaadin yoo isa garaagararraa jiru aangoorra isa jiru yoo jibban iyyuu of oolfachuudhaatiif waan jedhan itti gaafatamni akka ittiin dhufne waan barbaadaniif beekaa hundumtu gararraa dhagachaa jalqabee hamma dakaatti hamma aanaatti hundumtuu harkisaa dhiiga akka tokko gochuun tooftaa mootummaati kan inni ta'e. Walumaa galatti jechuudhaatiif kana jedhe. Yeroo yerootti garuu hin jijjiirrata. Yeroo yerootti garuu haala itti jijjiirrata. Duraan gaafa wanni kun jalqabu deeggarsi mootummaa kanaan lafti inni irraa dhufu siyaasa yeroo sana deemsisaa ture, siyaasa Itoophiyaawummaa sana deemsisaa turedha. Yeroo sana keessatti orma gammachiisu maqaa dha'uudhaaf osoo hin taane Oromootu hin ta'in Oromoo irratti akka dorgommiidha qaba akkuma sabaatti kanatti jettu yookiin sodaa Oromootiif rifaatuudha qaba kan jedhu garuu sirna Itoophiyaawummaa sana kan uumamaan deeggaruutu jira naannoo sana gammachiisuudhaaf jecha. Naannoo sana deeggarsa dabarfachuudhaaf jecha kun Oromoo sirraa faccisaan jira jechuudhaaf kana gochaa jiru jechuudha. Gaafa Tigraay wajjin wal lolan immoo humna waraanaa hundumaa Oromiyaa keessaa guurratanii waan deemanii fi bakka sanatti dhiisuudhaafii fi bakka sanatti lafa duwwaatti dhiisanii waboon akka inni bakka sana hundumaa fudhatu waan hin barbaanneefiti humna hidhate qopheessaniiti itti ergaa turan isa immoo itti aanaa muummichi ministeeraa yeroo inni dubbatu ni yaadanna gara Matakkal dhaqee yeroo inni dubbatu ni yaadanna isin hidhachiisnaa ittiin jedhee inni hidhachiisu suni isa Matakkal keessa jiru isa Wambaraa keessa jiru Amaara achi keessa qubatee jiruti hidhachiisatu hin ta'in darbanii warroo keessa warra siksagaadhaan itti galanii biyya sana keessatti bayyannatanii abbaa qabeenyaa ta'anii ilmaan isaanii kan Facebook irratti bahanii kan TikTok irratti galan hunduma gurmeessaniiti hidhachiisaniiti gar tokkoon waboodhatti hin lolu. Isaan gargaara jechuudha waboo loluudhaaf isaan gargaara akka kanatti humna hidhachiisuun. Gar tokkoon immoo ergaadha ergu Oromatti ergaadha ergu nuti
ajandaa siyaasaa isin deemsisaa jira kun Oromoo isinirraa tiksaadha jirra jechuudhaatiif tola. Gara biraatiin immoo Oromiyaa keessatti nuti gallee naannoo Amaaratu du'e Amaarri Oromiyaa keessa galee Amaara miidhamaa jiru sana eeguutu irra jira kan jedhu tooftaa siyaasaati kun immoo itti galuutu irra jira jedhu isa warri Izeemaallee waan isaan jedhan jira miti kan federalizimiin amma dhufu federalizimiin isa hamma gandaatti gadi bu'uudha qabaa. Asallaa keessatti namoonni Amaara ta'an isaanumtu federalizimii mataa isaanii qabaatuutu irra jira kan jedhudha jechuudha. Ta'uu namaa galatti itti aanu tokko tooftaa siyaasa irratti turuuti. Lammaffaa militariidha. Tooftaa waraanaati. Sadaffaa tooftaa siyaasaati. Kana yoon jedhe nagaa dubbisaa waan dheeraa waan ta'eef hundumti keenya waan itti guutuudhaaf waan dandeenyuu fi ani akkasuma natti fakkaata waan sadan kana. Haa ta'us booddee deebiseetan si gaafadha dubbii woboottiin loluu kana. Amma haadhi amma yeroo boossu argine kun egaa woboo miti. Uummanni yeroo hundumaa akkasuma kana ta'a namuma jiraataadha yeroo hundumaa kan xiyyeeffannaa haleellaa ta'u woboo kanaan balleessina innaa jedhames woboon kanaan badee hin jiru garuu sanarratti booddeen si gaafadha iskee milkeessaadha carraa kenneetan milkeessa atoo amma wanti kun paterni qabagaa waan gargar citaa jiru miti akkuma irra deddeebiidhaan dubbadhee itti fufiinsa qaba. Namni hin ajjeefama. Kan ajjeefamu immoo jiraattotadha. Namoota gargaarsa hin qabne dubartoota, namoota buleeyyii kan silaa manatti kunuunfaman yeroo sooramaarra namoota jiran, namoota deemanii lafa garaa isaanii gahuufaa hin dandeenye, yeroo buqqa'iinsi dhalatu faa namoota baqatanii deemuu hin dandeenye. Yeroo baay'ee kan miidhamu irra deddeebiidhaan yeroo dhageenyu ragaan gadi boos kan agarsiisu jechuudha. Amma gaa yeroodhaa yerootti tooftaansaa wanti inni godhamuufis jijjiiramuu danda'a jedheski. Waliigala isaa yeroo dubbifnu waan kana walitti fufiinsa isaa gaafa dubbisnu maaltu ta'aa jira jechuu dandeenya milkeessa. Wanni ta'aa jiru waan abiyyi barbaadu ta'a. Waan inni karoorsetu ta'a. Waanuma sana godhaa jira uummata irratti jechuudha. Uummata jilbeenfachiisuuf, uummata harka kennachiisuuf waan hunda fayyadamaa jira akkuma silaa iskeel kaase. Achi keessa wanni amma ta'e kuni Abee Dongorootti wanni guyyaa muraasa dura ajjeechaa nama baay'ee irratti ta'ee gara 6,000 ol namni buqqa'uun kuni isa duras immoo Wallagga Bahaa gara Haroo Limmuu Kiramuu achuma qabatee Jaardagaa seenaa Horroo seenaa achiin dhufee tolumaa Abee Dongoroo fagaa wal qabateetu wanni kun yeruma tokko ka'e. Kan inni ka'ee lamma wanni nu hubachuu qabnu. Miraab Izziin duratti Baardaar ture amma Naqamteettidha. Teessoon Miraab Izzii. Makalaakiyaan Itoophiyaa Izzii tokko dabalatee amma Izziin Dabuu Miraab Izzii jedhamu Gondor ta'a. Dur Miraab Izzii ture naannoo sana bulchu. Amma isa maal godhan Naqamtee geessaniif. Miraab Izziin kuni Naqamtee irra kan jiru biraanchii isaa Shaambuutti torbee 2 dura kan inni torbee 2 ta'u kan inni banate. Hoogganoonni makalaakiyaa Shaambuu dhaqanii eebbisanii torbee 2 hin taane guyyaa 3-4 keessattidha waraanni kun dhalate. Weerarri guddaan akkasii kan inni dhalate jechuudha. Erga makalaakiyaan wanni hubachuu qabnu Wallagga hunda isa aanaalee jala jirtu ganda hunda makalaakiyaa bulchaa jiraata. Jala jara keenya wanni hubachuu qabnu mootummaan siiviilii jedhamu Wallagga keessatti aanaa hunda makalaakiyaa bulchaa jira. Wanni aanaalee keessa sochootu hundi beekamtii yoo halkan ta'e waboon halkan socho'aa jedhama gaasa keessa hin gallu makalaakiyaa bulchaa akka mootummaatti. Makalaakiyaan amma egaa kontekstiin torbee 2 keessatti biraanchii Shaambuu inni banate. Horrootti biraanchii makalaakiyaan Miraab Izzii banate torbee 2 keessa guyyaa muraasa keessatti egaa wanni kun dhalate. Amma odeeffannoo achi gaafa dhageenyu nama
garas jirurraa odeeffannoo nuyi qabnuun haadha armeewwan amma bu'an kana namni makalaakiyaa keessa miseensi makalaakiyaa hooggansarra jiru. Ilaa harmee boo'ichi kun hin dhaabbatu. Lolli weerarri kun amma dhaabbatee bor deebi'uu dandeessu. Qe'ee keessanitti isin deebisna garuu hin dhaabbatu. Asirraa iddoo ta'e deema anatti isiniin jedheetu jechuun akka ofiishaaliitu hin ta'in dhaqeetutti ususee itti gurratti himee wanni kun isinirraa hin dhaabbatu karooraan deemamaa jira. An akka kootti lafa achi giddu galatti achi siqaa gammoojjiin naannoo isin jirtan kun qaamni biraa dhufee amma isin ajjeesa qabeenyas isinirraa fudhata. Kanaafuu utuu sochootanii jedhee itti kana warruma makalaakiyaa keessaa dhageenya. Waan karoorfamee deemamaa jiru waan ta'eef isinirraa hin dhaabbatu nuti hojii hojjetaa jirra sitti jedhanii tuttoleessu. Maal jechuudha? Namni makalaakiyaa keessaa kana jedhu nama gara oromummaan isaatti dhaga'amee dhumaatii namaatiif dhaga'ama qabutu isa kana isinirraa dhaabuu hin dandeenyu. Kan ijaaramee jiru kun kan mootummaati. Nuti ittiin buunu. Kanaaf weerarri isinirraa hin dhaabbatuuti. Gara nagaa wayiitu buqqaatanii deemtan isinii wayyaa dheetu taasisa. Wanni kanarraa kan hubannu dubbiin eenyu kan buqqaasaa jiru? Eenyu kana Abbaatti gochuutti ganaa dhufna waan ta'eef milkeessa. Daawwattoota keenyaafis akka ifaa ta'utti wanti amma milkeessaan dubbataa jiru odeeffannoo achoo makalaakiyaa keessaa gara hoorna konverseeshiniitti ergamedha. Booddee bal'inaan isiniif ibsina. Eenyu abbaan pirojektii kanaadha? Maaf dhaabbachuu dide kan jedhu yeroo gaafa nurra deebinee hin dubbanna waan ta'e kan si dhaabe milkeessa dhiifama. Gara eenyu abbaan kan jedhutti deemna garuu sila iskeeliin waan si gaafadha jedhee waan hin tureefis akka inni gabaabsee naa deebisuuf dura isaaf carraa kenneetanii gara sanatti qajeelta. Eenyu abbaan kanaayyuu kan jedhu jechuudha. Iskeel sila gam tokkoonii woboottiin loluutti. Garuu amma kan arginu boo'icha namoota siviiliyaaniidha. Haadha, abbaadha, maanguddootadha, ijoolleedha, dubartoota gargaarsa hin qabnedha. Akkamittiin akkasittiin hubatamuu danda'a jechuun madaalliin kanaa iddoo kamiin jira jechuu kooti. Isa maal imaammata mootummaa federaalaa yoo ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa imaammata godhatee akka inni itti ba'e beekna. Kana durattuu miti maaliifii mo'uu dadhabdan jedhamee caffee Oromiyaa keessatti gaafa gaafatamu Fiqaaduun kan inni jedhee maalin maqaan isaa qurxummii tokko tokkoon barbaacha deemta miti galaanuma isaa gossitaa jedhee kun imaammatuma isaanii ta'uusaa imaammatuma osoo dhoksoo miti ifatti waan hin deeme waan asiin itti gungumnu miti ifatti kan hin deeme. Yoo kana malees iddoo kan biraa ilaalle mootummaan kun gocha nama suukanneessaa gochuudhaan nama rifaasisuudhaan amma abbootii gadaa ajjeesuun Karrayyuutti abbootii gadaa ajjeesuun nama 14 wal duukaa ajjeesuun isaantu mootummaa sana waa gochuudhaatiif adeemaa jedhamee osoo hin taane abbaan gadaayyuu hin hafu. Abbaan gadaayyuu hin oolu kanarraatiiti abbuma barbaanne ajjeesnaa, abbuma barbaanne dhibamsiisnaa, abbuma barbaanne hiinaa. Kanaaf warri mootummaan mormuudha barbaannaa jettanii qoqqobadhaatii taa'aa jedhaniiti agarsiistuudha. Agarsiisuudha kun. Kanatu isinirra gahaa jechuudha. Sanaaf ilaa imaammatuma mootummaa ta'uunsaa waan nuti asiitii maaltu maal godhee maaltu maal jedhee eenyutu waa jedhe jechuutuun ta'in imaammatni keenya waboo loluudhaaf imaammatni keenya kanadhaa jedhee waan dubbateef. Riphee lolaanii silaas uummata keessa jiraata, uummata keessa deema, uummata keessa lo'a, uummata keessa dhokata, uummata irraas dhiyeessee argata. Kanuma hojiin riphee lolaa. Saniifi uummanni kun dhoksuudhaafis akka inni hin dandeenyetti. Dhiyeessisanas akka hin laanneefitti gochuudhaaf kanatti dandeessu uummatichi rukutte. Uummatichi mataa isaa rukutte.
mootummaan xiqqoo mooraalii qabu, mootummaan seera eegu isa akkasii hin godhu. Mootummaan dargii inni gara jabeessa ati jettu gaafa Tigraay beela'ee Tigraayin beelessuun inni kun rakkoo tokko illee irraan qabu nama miliyoonii tokko beelessuudhaaf hamma aangosaa turfatetti hamma waraana itti galee jiru bu'uudhaa danda'etti dhoksuu ishee hin naqu. Dhoksuu ishee hin naqu. Akkamitti ishee kana keessatti kun imaammatuma isaaniiti laa muummicha ministeeraati waa'ee Tigraay irratti dargiinii hamma 77tti hin mo'amne ture. Kan inni mo'ame beelli gaafa dhalate sababa sanaan midhaan galchinaa nama gargaarra jedhanii meeshaa galchaniiti mo'anii aydarrigim jedhe kun hin ta'u bara keenyaa jedhe isa booddee marseeti nama meeqa fite dhoksaa miti jechuudha hin jedhe akka kana gochuudhaatiif adeemu ummatumatu deggara waan jedheef deggarsuma ummataa sana gogsuudhaatiifti itti adeema. Kunigaa toftaadhuma waraanaati jedheetanii fudhadha. Lammatas immoo sababas kennuudhaaf. Sababa kennuu jechuun koo waboo loluun nurra jira gaafa waraana Tigraayin deemurraatiiti as deebisne makkalaakayaa haa ta'u poolisii Oromiyaa ta'u poolisii federaalaa ta'u humna qabu hundumaatti gaafachuudhaaf kan hin danda'u rakkootu Oromiyaa keessa jira. Rakkoo sana loluun nurra jira. Amaaratu ari'atama. Amaaratu ajjeefama jechuuf Amaara ajjeesaeeti itti deemee fixuun nurra jira jedhe sababa ofiisii kennata jechuudha. Kanaaf gabaabumatti naa deebisinaan jette kuni toftaa keenya jedhanii waan affeerra ta'anii adda baaba'itti himan waan ta'eef maal dhoksuusaa rakkannaa maalitti daddabaluus dandeenya maaf Washington Postiin waan inni barreesse qorannoon achi keessas maa deemna yookiis warri Bloomberg kan isaanii waa'ee koree nageenyaa irratti barreessan maal gochuu achidhanna isaanuu keenyaa jedhanii himataniiru jechuumaaf hin jedhu. Waa'ee galatoom iskeel. Egaa amma lafa keessa mormitoonni socho'an yookaan immoo waraanni bilisummaa keessa socho'u ta'ee